Akkuma agarru kana waggaa 5 dabree fi mootummaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf torbaan tokko ji'a tokkotu jedhu dabarsee balleessuu hin dandeenye waraanni bilisummaa babal'atee gagabbatee har'aas gahee jira. Waraanni bilisummaa Oromoos otoo aangootti ka dhufuuti otoo naannoo Oromoo tokko ka bilisoomsuu danda'uuti waggaa 5 dabre kana naannoo tokko bilisoomtee akka naannoo TPLF yeroo godhaa turetti sila har'a bulchee yookiin ammoo aangootti dhufaa ture. Kanaafiyyuu lachuu gachuu waan hin dandeenyeef yoo uummata Oromootiif kafalmatu ta'e mootummaanis uummanni Oromootti na filee yoo ka ta'u taate sababaan jarri at least waan tokko irratti waliin galleef hin jiru. Wanna tokko bulchinaa uummata tokkotu nu filee uummata tokkoof dubbataa jirra waan jedhaniif kan jedhuuf. Mootummaa keessas deeggartoonni waraana bilisummaa Oromoo keessas bakka gaarii ta'anii jiru gaarii jiraachaa du'iinsa itti hafuuf warri barbaadu ni jira. Kun bakka marayyuu ni jiraata. As keessallee jiraachuu waraana bilisummaa Oromoo beekuus qaba. Mootummaanis ni beekuu qaba jennee abdii qabna. Warri xalayaa kana wajji barreessine yoo dhugaas dubbadhe xalayaan kun kompromaayiziidha. Sigalee gariin jabaachuu qaba, gariin laafuu qaba kan jedhu kompromaayiz kan ta'etu bahee jedhe. Amma waa'ee waraana akkamitti dhaabnaadha. Gaaffii Oromoo deebisnaa sun sirriimti jennee at least yeroo kanatti miti Marma kophasaatti deebisuu hin danda'u jennee waan amannuu fi warri xalayaa irratti illee barreessee isaan godhe akkasuma jedha sigalee hatattamaanii ceasefire-dhaaf taa'eetiin marii bal'aa namoota kaawwanii taa'eedhaatu ka jedhu dubbata. Dhiibbaa fidee jennaan iyyuu as gahee jedhe waa'ee nagaa kanaa walitti qabatee impaaktii warra biyya alaa nutu akka nageenyi Oromiyaa keessatti dhufu akka waraana bilisummaa Oromoo wajjin mootummaan Ameerikaa itti hirmaatu warra gaafate jalqaba. Gaafate almost waggaa tokko deemaa jirra jechuudha. Kanatu as geesse waan ta'eef of course xalayaan kuni warra mootummaa Ameerikaas mootummaa addunyaas ni dhiibee jira. Uummanni keenya biyya keessa akka jiru ibidda guddaa keessa hangam akka dhumaa jiru sagalee illee yoo argatu baatee jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoos yoo uummata kanaa kan falmadha jedhu taate ani uummata kana bilisoomsa akka jiru taate uummanni kun harki guddaan kanarra amana. Mootummaan illee uummata Oromootu na filee yoo ka jedhu taate addunyaan akka isa dhageette addunyaan isarratti akka dhiibbaa gootuuf waamichi kun godhe. Waamicha kanatiyyuu warra hidhamtoota hidhaayisisee jedhe waamicha kanatti hadhallee mootummaa Itoophiyaa dhiibee kan akka waraana bilisummaa Oromoo wajjin mari'achuu godhe harka guddaa keessaa qaba jennee amanna waan beennuufillee.